Amma isa guys, isa eeksi saddeetitti dawwalteetini dhiifama onnee kan kee cabsee si biraa deemuudhaaf jettaan. Andu'edha. Wallah na ajjeefti tun. Onnee kee cabsee si biraa deemuudhaaf dhiifama jettaan si hamu. Silkiin isaanii hin jiru, silkii isaa keessa qaba, silkii hin jiru, qafoo guutuu qayyara akkasumatti. Wanti qafa guutuu qayyara jirtu. Itti dawwaltee onnee kan kee akkasi saaqee deemee dhiifama. Eeyyamsaa fuudhetti dawwalarra hin jirtu silkii keessa. Wallah ya mufajjeefti dhiisi tun mufajjeefti tanaan wadhabuun barbaadu tun mangisti. Arge bar itti dawwalteeti waan ittaani bar dhiifama naa godhi jireenya gaarii jiraadhu jireenya bara baraa jiraadhu jettaan. La hin jirtu jireenya bara baraa waaqayyo. Family taaftaan godha kaa. Amma dhageeffadha laal tooftaadhaan moona ammallee akkuma dura isin hin jedhan jechuudha. Gizee sadi takka lama sadi takka lama sadi takka lama sadi takka lama sadi. Jara na baala waa'ee nama nan gaafatin abannaa taaju. Sa'aatii kanatti waa'ee kiyya qofa nan gaafadha. Nama sa'aatii waa'ee obboleessa kootu nan gaafatin. Kun waas jiraa miti waa'ee obboleessa kiyyaatu nan gaafatin. Just waa'ee kiyya irraa yoo na gaafattan deebii gahaa argachuu dandeettan. Margoon beektaa wallaa soqaxxaanii jechuudha. Qixxaatii adda gaddaa marga beektaa wanna sirbii ragaa nu bichisiidha. Ofii caccabsite hin bittu wallaa billaa ofii kan kaleessa maa caccabsite wallaahi caccabsite. Malee caccabsite. Kanaa kana bitadhaa. Nee. Wallaahi billaa beeke isu lama jira yulachuun isa caccabsite. Wallaahi kun isa caccabsite. Wallaahi isa caccabsite. Allah lobo. Lamaanuu la. Kun wala. Lafantumee caccabse kaleessa waa muka isaa dhaabbatu isa. Kun kiyya ture. Kun kaisii ture. Yala muka kan. Sababaan anaa mana ispoortii dadhabee galu isii raftu. Wallahi billahi. Beela'eera. Wallahi kun soba addunyaa irra hin jirre. Wallahi kun soba addunyaa irra hin jirre takka akkas godhee hin beeku. Masih zaman si yo wa nyawa yo Okay. Aku pa masho bloki gota. Masho bloki gota to ko pa lama fa alga iraftan san diddani gadani bi bahar wan afta. Sadafa. Itaati sadafa da. Maka wannan jira makasin jira mana. Mata lagi ya. Itu lagi sih juga. Anjir mal gona. Anjir mal. Masa kana hadatnya bukai gara lavo fakkesit. La. Ah? Mata hadatta. Mata. Tadi sedafa. Arfa udah balik katok. Arfa pai marketa. Malu marka gisee meeqa naqataa ta'u marqa kan kanaan nyaannu ganama marqina marqa kiyyatti qammasee irraa shakkiin. Sebendi biyyee nyaadhu hatuma ijaggalee ati si ijaggalee. Wallahi jaata biraa dalagee ta'e balaasha amma dalagee keenyaan. የኛ አልጋ ማለት ነው አይፈታም አይታጠፍም እዚህ ነው እንዳለው ነው። Arge ba አይፈታም አይታጠፍም አይሰበርም አይደለም ማን ጎቤታ Didde kaatee bifa haara yaan itti dhiifta. Biyaansi firaashii waliin hojjetame hin jettu. Kun ሲጀመር ጥሩማ ሄከቶን ጅሩ አከው ጅራ በር ምንም የሚፈታ ነገር የለም። ቤቱ harka shan harka keessa dhungatta. Harka shan asirra kallacha kana harka shan harka keessa. akkana kaamera Garee'an. Faamilish taaptaap godhaash please taaptaap argu taaptaap godhaash yeroo shan dakkatin godhuma koyya duriyeen kala No, harka shan harka ra dhungadda harka shan kallacha ra dhungadda. shan hin ga'u lubbu aslama Deemi dhungaddu waayee gudii bar dhungaddu. Harka ra dhungachuun wannoodha.
لا سادي أتي ما ركعت أيوة تاري يا أرجع جرتني ما قلتني تاني Dani. Grabe ka yel to na gore. Tadi sangat aja tak enam tadi aku shan Yala. Cingka ka sinjir to. mana kasihnya ada bom mati nak katanya ada mah Situan kena nyata. Jinde ka wanak tikane cingka ini ka ba. Ijole Wallahi kena miya tuan kesa. kena. Ya ijole kena kesa cingka baddu ka ba yonni. Ijole ta wole wayya cingka baddu ka ba. Wano fijali sama ni nyata. Ya. Cingka baddu ka ba. Mazari to harka yalande matais. Mazari wolingalani mazari male. jirra rame nuka takata turte kuna wanu fi dukke nurra kafte yero afuri ishalli ko dike gar nutu atas jirtu yole nun jetta galga Mazari tu shole barsiise guys. ana numa go yero dabba wal mara Deema rafa yalla wannummaan asi ija keessa wal kayyeltaniif jira wuxu. Deema. Obboleettiin tiyyatu ni hinaafti. Obboleettiin tiyyatu miskiinaa miira keessa galti. Biyyaan baay'irtiin jedhu. Ati ledda kaatee diqqoo jedha. Jedhee laala. Diqqoo jettee laala. Diqqoo maal godhu silaa wal bira jiran wannummaan isaa wal kajeela maaliin? Indee. Miira namaatti yaaduun hin jiru. Molli gidooftee jirti homaa keessa hin jirtu jechuudha. Laaddi firnatu na wallaahi. Keessa manyaal. Maal godha yaanuun dhiira na sodaachisaa. Kunoo gizee dhiirri akkana maqaa na dhoofteetiin jettu kana. Bar rakkoodhaa bar. Mee rabbumaa jedhaati amma mee qoyaa isinitti agarsiisa. Ati faatee waalleen dhoffattu naan hin jedhinaati. Mee dhiira. Warra dhiiraa keessa rabbii jedhi waadaa hunda guutee si fuudha naan jedhu mee kana laaltanii qoyaame. Waadaa hunda guutee si fuudha warra abbal qaba. Waadaa hunda guutee si fuudha. Waadaa maal guutee na fuudha ta'u ofiitiif nyaatee garaan qabu. Maal guutee na fuudha. Kana dhufee na dubbisu akkanaa kana. Amma surra tana galgal irraa baasuudhaaf yoo xiqqaate amma qoyaa. عرفات السلام عليكم. Ustaas wallahi billahi isin aareera yaa. مالي Yoo kaa dhuftanii nan dubbisinaa yoo na dubbiftan ammoo rakkatiyya eega. أبي نرى Wallahi billahi dhugaa isin hin jedhaa bar. Hin dhuftan natti haasoftanii waadaa na galchisiiftanii waa hunda erga xumursiiftanii katanii booda ol kaatanii fiiddanii mamaa harka qabattanii maal jechuu? أما عرفاتي والله أنا ما يجرى لا لما إسا أبلوما إسلاما وين سيجا فدا في هواس اللي وين لا قابل wallahi billahi obbolummaa takka walitti hin qabna naafise. Eegan akkana waa abdii irra kaayee minaamina jedhee booda dhufan akkuma amaddiin aggaroo dubbii gara galchaniiti. Obbolummaa islaamaa. Eemin obbolummaa islaamaa. أنتي يا مرشين وندي أما لقى إسا كين يارا كوكو Fataatiin akkuma gisee ala jirtanitti natti haasoftanii natti haasaa rabbuma jira. Wanni rabbi jedhe looltu. سارقا وندي ربي نولتو غرو كياف كان كي لا فرا ركون كبو غرو وبليسي كان مبايا جيتش ويجدي وورابي جناني أني يرو ما كانت تتما ميليا سكن نمبر باكي ساجر يوم ميليا سكن نرجع نجد صلاة في توحيد كفر ربي بيرد كمالي وان جرو هند درجتي مالك وربارا جده مي أمنوتي أكثرتي جولي مسلمات وقتي نومت مسلمة كارشي تكو أكاونت سارتي ولا ربنا وجا كان ميلين سجل ليسي ميلينا سجل تمر إن كان نوفي
Bakka mucaan iyyummaa dadhabee jira. Asiin dura birrii gurraaf jettanii kaataniiti birrii takka akkaawuntii irra galchitan. Ijoollee taaptaap godha hundi keessa koppiliin godhamee viidiyoo kana. Amma dhugaa dubbatuudhaaf obboleessi keenya kun. Anammaani waa'ee Ustaaz Muhammad Bayaan haasayaan jiru bar waa'ee Ustaaz yookaan ammoo kabajamoo obbo Hamzaa Haashim haasa'u jiraan. Amma gaa bara amma maal beektaa osoo sila naannoo Ameerikaallee Kanaadaa illee jiraatte sila tasfaa waa jira beektaa. An biyya baqaa keessa jiraatu biyya baqaa keessa jirta amma miskiin maal walii godhamu haala kanaan barra rakkoodha beektaa. Kanaadaa fi Ameerikaa jechuun tana qofa qulqulluu tan. Kanaadaa fi Ameerikaa. Agartanii miti. Kanaadaa fi Ameerikaa jechuun onnee kana qulqulluu. Kanaadaa jiraadha yoo kabajaa isin hin qabaanne. Kanaadaa jiraadha yoo sifa kabajaa abbaa manaa kabajaa maatii keessanii yoo hin qabaanne mini dhaqi maal. Waan nan jaalala qulqulluu hin ka isin feetan. Saati amma kana keessa haadha faate dhugaa dubbatu amma maallaqa nu barbaachisa amma maal beektaa wallahi anuma erguma amma bayaan jechuudha. Garuu mucaa sana nan jaalala beektaan wallahi lazim hin fakkeessin ofirraa bahee dubbate beektaa ani jedhedhaan maallaqa argachuuf waan hin taane qabu jedhee beektaa. Dhugaa jedhee kaabar maallaqa fakkeessuun dhagaye fakkeessuun hin barbaachisu miini hin barbaachisu ilaali yeroo amma kana haadha baate. Nana yeroo ma itti miti. Oi. Dhaggeeffar mana jirtanii ammasin. Maal jette? Mana jirtanii. Mana jire. Erfoon itti kaadhaame. Maaliif? Erfoon itti kaadhaa wayyumaafan isin hin jedhe. Takka taasiin mala jaarsa namaatti fudhatan kana beekti. Erfoon itti kaadhu jedhiin sodaataa jiraanaan jetti. Eshi waan jiru haasa'e bakka amma haasa'e waan jiru. Allaale amma ustaas. Akkuma fedhillee ta'e namni sheekaa kun baay'ee nama miidhu beektani. Akkuma fedhillee yooma nama hamaallee ta'e akkasitti dubartii tana miidhuu hamilee cabsuu waan akkasii sanii diqqoo isii. Hin jiru isa. Naatoon numa jirti. Akkasumas hin miidhu. Anamma tokkoffaa jireenya addunyaa tanaa irratti wanni ani hin dhandhamne hin jiru. Eshi. Beela'ee argeera, rakkatee argeera, namaanis miidhamee argeera. Waan hunda argeera, waan sila ilmi namaa ni arga jiran hunda argee jira nama. Eshi. Kanaaf akka namni bultii takka ijaarratu sanillee fuula laalee uffata laalee ijaarratu minaamina sanillee hin barbaanne. Quwwaa jedhan san gallaalee keessa gallaalee qalbii namaa gallaalee bultii ijaarrachuu hawweeyyan. Malee ni jira barre mata fileedhaa fi kootu seeniin hedduutu jira barre. Dhugaadha. Ka bulee bahu hin feene ka wannoodhaa hin feene jechuudha. Malee ni jira dhabameeti miti yeroo kana jedhu jechuudha. Isinus laayyuu rabbi dubartii qalbii hin cabsinaa jedhee shari'aan haga furiisi jedhee dhiirri tokko dubartiin takka haraama dalaguu irraa dubartiin takka kophaa jiraachuu irraa dhiirri tokko yoo hadiisni lallabdantu yoo misirraa gadee galee maal rakkoo qaba. Hadiisa lallabne malee beeyta amma yeroo ammaa kana keessatti haadha faatee amma beeyta tokkoffaa tokko ati biyya baqaa taatee biyya baqaa ta'e amma rakkoodha wanni kun beeyta amma wallahi lama akhiru zaman keessa namni yoo maallaan qabaane. Ana barbi tabbee kanaa dabbitee rakkoon qabu. Achi gawwa jegaa haadha faatee ture osoo hin gahee akkanaan wanni ta'uun gaarii miti beeyta. Ana mafitadee kanaa yoo rabbi laaftee kitin jedhama ji'uma 5 achi booda nan deemaaniin. Amma akkanumatti ummanni maa kolfa qoy maaliif kolfa ummanni qoy garaan maaliif ummanni maa kolfa qoy kanumaan kolfate ijoollee koopiriin godha taaptaap godha ilaala amma haadha faatee dhugaa dubbatuudhaaf amma bultii yeroo ammaa kan mi'aahu umriin xiqqaatee fi guddatee fi kanaa miti bakka birri maroo laalle bata basiisa ture. Akka jechuun akka roozaallee taanaan biyyuma Kanada Ameerikaa yookaan ammoo mallaqa qabaannaan hin fuudhaa jechuudha. Rooza ishii kamisii. Roza kunoota engadda namichi kilaashii badhachuu resii badhachuu wayya jedhee fuudhe takka. Haadha faatee amma gama tokkoon si yeroo bultii jechuun maal beektaa namni
yeroo waa fuudhu wal kaddamuu qofaaf miti namni kun si galee bultii jechuun haadha manaa kan kee manaa qabdu kana Kanaadaaf Ameerikaa yoo jechuun biyya baqaa jiraati biyya baqaa jirtaa. Kanaadaaf Ameerikaa kana yoo jiraatte rakkoon qabu jettanii maal jechuudha dhibee amaaritti keessan kun naa galuu dhabe bakki afaan jimmaatiif afaan arsii ta'ee wal beey ta'u ilaal Kanaadaallee Ameerikaallee ta'u wayii bar jechuun namni kun likkii qaba bar beeyta likkii qaba likkii itti wal fuudhuu qaba. Si galaamti? Sodaatina wallahi ustaas mana isinii keessaa ta'ee achitti yoo mana gadi isin ari'a. Sanuu mana kiraatti moo rabbi sodaadhooti bultii mana kiraatti moo rabbi jedhee jiyaan ta'a. Jechuun mana bitu yoo taate wallahi wanni akka ustaasotaa birri jaallattu hin jirtu. Eenyu of kaba jedhii wallahi lajuma sa'aatii amma walaa ustaazaa walaa maali bazzii sa'aatiidhaan isinitti himaan. Yeroo muraasa booda namni yoo maallaa hin qabaanne salaata waadha sunatti fakkaataan. Maaliif beeytu? Yeroo ammaa kana wallahi lazim tuyyoon jiran rakkoodha. Amma moo bayaati kol farra miti waan waggaa tokkoon booda waan dhufu ta'a laala at qaladu sistema dalagaa walii ummaa akka islaamummaati akka oromummaati wallahi naman kafarsiisina bakka ilmi amma waa argachuu qaba sa'aatii ammaa kana khalas bakka allaka wallahi lazim ilm tokklaal tokko suufa uffatee tokko battee birri miliyoona shanii irra kaayanii waliin birri miliyoona shanii ni qaba yoo sanii waliin wal fuudhan ta'u ustaas. ليش الرب سر صوفا كسرقي هو وجه سرقتي له ما رب سر قلت ما هذا ما صوفا ما لبي ما صوفا يجوم ما نربي ما هو سبيله فتني أو شرقي فتني لا بيان سما ما البيتان وتلا لما وري بيا ربا كيس وقع سديت سقال كجرا تكوني ما تيرا كتار على نور إثيوبيا لا إثيوبيا رأوا ممنوع ليه جرون كنيا كجرو أربعة كجرو فرنجيتي ونتي كان نقول والله لازم سيريس واجرو واسم نيجول جرو كده أنت لين بربان سيقولي كذا قرنا أكادات mana gallaan bareedaa. Ustaataan mesin hiyyummaa sodaatan moo ana sodaatan jira bar. Abban lammanuu sodaadhaan jedhee barsuuti koo gara akka Kanaadaaf Ameerikaa jiraate tasfaa waa qabaru waa tasfaan jira. Amma haala kanaati baqara teessee amma baqara taa'ee indeet nuummi oonu. Kabbaadu koonu. Indeet. Maal taate? Dawaan goone sun hundi namatti goone malee nu waan itti hojjennu miti jette. Namatti godhaa jirre malee. Daawaa gochuun namarni hojiirra oolchudha nama beeyta nuti ati tumaan gahee kee kanuma gahaa rabbiin abbaa fedheef qalbii isaatiin gahaa wanti barbaachisu maali ergaan kun akka hawaasaan gahu gochuudha malee si galee waan beektu qabattee teesse yoo ofii keellee ittiin dalayne rabbi waa lamaan si gaafata tokkoffaa waan beektu hin dabarsine lammaffaa ittiin hin dalayne yoo immoo waan beektu dabarsite biyaans alaaftinnaa ofirraa wanni itti kan mataa keetti qofa gaafatamta jechuudha. Gaafatamta guyyaa qiyaamaa. Kanaaf amma biyya baqaa keessaa biyya baqaa koomenti jedhan maal jedhanii wallaahi jaartii sodaate malee qalbii keessa si fedhaa jedha. Jaartii sodaate malee qalbii keessa si fedhaa. Kami kana kun qalbii kiyya keessa jiraanne. Eerfoonii gurra kaadhaa isiniin jedhee bara waa isinii himuu feetu ustaas. Jechuun akkanumatti rakkoon qabu maal jechuun waan dirqamatti haasa'iti hawaasni rakkoon rakkoon qabu. Isin eerfoonii maa gurratti hin kaanne amma. Maaltu jedhama? Waan jiru bar. Ma jechuun amma maal beektaa? Namni karaa halaalaa wal barbaadu tokko bar wanni dhoksaan haasa'u tokko illee hin jiru jechuudha fakkeenyaaf amma akkamitti na bulchitaa haala kamii wal fuunaa waliif taanu waliif hin taanu kun amma hawaasa jaartiin sheekaa xiqqoo isii rabbiin obsaa fi sabaata jedhan san kenneefi jira. Isin jarjarsitu sile isin maaf sodaattan jaartii dargaggeessaa kana tazayitiidhaan mana keessa olii gaddeen. Atin koosne ati waan uummanni jiru hin beektu ati. Waan uummanni jiru. Waan uummanni jiru hin beektu amma furmaanni maal jettame maati alaa maati wooma heerumaan haasa'een maati amma xiqqoo ol baate wanni hedduu itti gaarii miti. Sanuu kaayiroo keessa. Maatiin dura isinumaa miti dubartii waggaa 25 olii heerumuu qabdi lama mana masaanuu ta'e kan ta'e jettanii asirraa lallaa yajuusu jettanii dawaa godhaa turte. Amma sun ilaa tokkoffaadha suni warra obsa sirriitti qabu. Warra obsa sirriitti qabu. Si galee hiyyummaa wajjin. Kanaan waggaa 30 gahuuf deemaa jirra bara. Amma rabbi halaafisu atamma karaa kanaadhaa walquutemma inshaallah waan jiru badanaa haasofnaa ta'e. Kanada deemu bar buluma muraasa naafi isin jedha bar juma muraasa naafi jechuufi. Kun mana amma warra kaayirooti kun.
Fixadhee dhugaa rabbi mana borra kaayirooti miti fixadhee amma Kanaadaa deemuudhaaf. Ofii garuu qalbiin leega osoo Kanaadaa jiraate qalbiin numa isin heddimi numa yaaddani qalbii. Sun akkanatti hin dubbatamu gaa haasida baay'ee jira miqqanyaa baay'ee jira kanatti hin dubbatamu sun suutaan. Eerfoonii gurra akka addaa kanaaf jedhaa bar. Maa irfoonii yoon gaadhaa achitti hin dhaga'amu. Eenyu nyaachisuu deemtaate. Eebo. Amaddiin madonaan jedhan asii raggatu. Amaddiin moo? Amaddiin itti madoo asii raggatu naan jedhan. Amaddiin bar dhugaatiin ofidaa wayii jira beektaa Itoophiyaa galee baranaa kanaa dhugaa jiru. Shamza wallahi lazim diraaftii galabbataa jira viidiyoon irra waraabee bar na salphise. Akkas hin jenne bar wanna jedhee. Amaddiin dhugaatii dhugdee moo akkam jennan gaafa sargii kiyyaar bashiirse jennaani Ustaaz Hamzaa waliin takka fudhannee jedhe. Garuu mucaa sana naman dabbete baran Ahmadiin naman dabbete mucaan akkanaa miti duraan ol jedhee jaga san laalu bar wallahi lazim. Si galee maal abbummaa meeshaa man jedhee bar. Baasa bora kiyyaan harkaa fudhate jedhee bar yaa Amaddiin. Naman dabbete bar. Mare mucaan duraan wallahi lazim jaga san laalu ol jedhee.